Hii ne gubbata hojirra. Jaartis ta'e masruufii wayii jenneeni. Akka fi kamalattuuf siis haadha mana isaatiin siis fuudhee jira. Kanaaf atis masruufa keetii fi waan barbaachiftus yaa godhu isiis. Atillee narras seenee jira moo? Na seenuu miti. Ani waan uumaan amma kam goone itti akkam goone naan jechuudha. Alaas fuudhee jira. Sanis jaartisaa ta'e atis. Garuu waan barbaachisaa ta'e atis siif haa godhu isiillee haa godhuu fi ijuma takka rakkis ilaalu atis kana beeyitee gartee tasgabbiidhaan deemuutu jiraataa gaafa fuudhee saanne naammatee fuudhee isin fiduu fi dhiisuu miti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota hordoftoota keenyaa shama akkam jirtan bakkuma jirtan nageenyi rabbii guddaa isin bira haa jiraatu isiniin jecha. Egaa har'a deebinee jirra. Silaa waan jiru tanaman dhiifne namnis waa dhiisuun hin taatu haala ta'e hunduma keessattuu waan si mudate adeemsa jiruuf jireenyaa keessatti isaa ta'u haaluma hawaasummaa keessattis wantoota dhufe hundumaa silaa balaan maal jedhan balaan samii buute dachii tana kan qabtu jedhanii balaan dhufe mas balaan dhufe maali? Balaa itti yaada na deemtee yaada sinna maaliif wanni jechuu barbaadu balaan dachii samii buute dachii kan qabtu jedheefi inshallah waanuma dhufe hundaa'u wanti dhumne takka illee hin jirtu. Maaf waa dhufan maaliif dogoggorri dhufaa maaf haalli kun dhufaa jechuun dogoggoroota dhufe hundarraa waa baratani malee keessa taa'uu fi ofii yaaddeessanii gartee ofii dhukkub rakkooni nama hin barbaachisu jechuu barbaadee walumaa galattuu wanta nama hin dhiifne jechuun waan si eeggataa. Ta akka uumattis hafuu hin qabne osuma jirtuu tafituu qabdu fixuutu sirra jiraataa jechuudha. Maal jechuu barbaade asitti siinii mari'achuu dhufe irraa taadhiifama. Fe'uusa wanni siin mari'achuu dhufe tokko haasa keessa deddeebiitii sitti deddeebiitu jira dhiifama. Wanni siin mari'achuu dhufe dhugaa. Dogoggoroonni uumamee jira taraan dura wanni taateeti jirti. Kanaaf nugaammaa dhalootaa waan ta'eessa maaliif taati jechuu osoo hin taane taatee jirti. Wanti rabbi taasise takka illee taaftu waan jirtu. Akkasii miree kanaaf ammaan tanaa namni gaa jiru waanuma jiruu dalagaa haala jiru hunda keessatti jechuun arafeenis dhugaadha abbaa mana keetiitii maatii waliin qabaachaa turtanii haa ta'u maatii osoo waliin qabdanii ammaasii isii biroollee fuudhe jeeqa as bahee jira as bahuu isaarratti nulleen gaa hanga harka maraa walitti dhufne qabne akka dhalootalleetti uleelleedhaan hanga itti buunee takkatti illee deemnee jirra waan ta'e gaa deemee jira. Dogoggoroota ta'erraa wanti san hundi taate beektaa. Amma haa ta'u goone isallee deebifne manatti waliin jirtanii jechuudha isin. Ammaas nuti waanuma namni namaan jiru fi fakkeenyaaf waan akka uumatti jiru taafuu hin qabne yoo gartee gadi fageenyaaf waliin mari'annee waan kana akka ta'utti furmaata goone jechuufi sanis gaa fuudhee jira jaartuma isaati. Akkasii mire atis akkuma haadha mana isaa taatetti isiillee haadha mana isaatii jechuudha. Anama intala sanillee waliin beeku. Garuu haa ta'u haadha mana isaa erga taatetti hanga niqaan isaa irra jirutti kanuma isaatii waliin isin danda'atu qaba. Kanaaf isii tanallee amma gaa akka malaa akka goonu. Maaliif waan hin godhin hin qabnu gaaraadha. Kana akka malaa akka goonuufis si waliin mari'achuudha bakka tana dhufee jechuudha. Maaliif amma waliin jirtan. Uliinis itti baanee haala hunda jiru hunda keessatti hanga nuti walitti qonnee as wal finnee egaa
waan silaa godhuu qabnu silaa isiin san akkasiin hafuu dandeesse akka haftullee kanuma godhee jechuudha goone jechuu walumaa galattuuyi garuu waan uumaa keessa jiru waan akkanatti hafaatii miti kanaaf amma yoo jaartii isaa sanillee haala jiru keessatti mariidhaani akka ta'uu qabu yoo goone hoo hayyuufiinsi waliin mariidhaaf bakka tana taa'utti jira jechuudha. Akkamiin taa'u duuba? Akki taatu. Egaa akkamiin taa'u? Bareedaadha. Akkamiin taa'u? Anaaf fuudhe. Kanaan mari'attaniif anaaf fuudhe. Ati hin fuune. Egaa. Ani hin fuune. Ati hin fuune. Abbaan fuudhee kun os bira taa'a. Ammaan naan mari'attan anaa mita fuute. Egaa. Inni dhugaadha. Abbaan fuudhe na bira taa'utti jira. Isumaatu isiillee qaba isiillee walumaan isin qaba jechuu barbaadeeti. Garuu wanti ta'e san hundi dogoggora jennee jira. Dogoggoroota sanirraa tarkaanfii nu fudhannee fi haala nuti keessa turre akkasumatti isallee qabnee hanga hiinee akka dhalootatti illee uleelleen itti baanee manatti deebifne jechuudha. Deebi'ee jira. Erga deebi'e immoo isin waliin jirtanii isiis quban qabu. Sanis erga itti seenee. Bakka baatee fi olee maalitti hin beekan bakkiin hin jiru dalagaa gandaan bira dalaguu wajjin saafareetiin bakka biraa dhaqnee baay'ee takka taa'ee dhufe. Egaa fiidiyoo itti waraabee maal jechuun anis naaf hin mijjooyne. Egaa akkaan dalagaa kutte quba qabdanii miire. Egaa ji'a takka taa'eetiin dhufe. Dhufnaanis isii hojii jiraate mana keessa jiraate haagaa bilbilaan na wajjin haasa'u malee bakka inni jiraataa ture beekaa irraan beeku ani waan irraa himu takka illee hin qabu. Atis gaamana keessa jiraatee lakkii na biraa gadi hin baane jechuun dandeessu. Fuudhee wuyi akka fuudhettuu fuudhe eega fuudhe namni duraanuu onnee horatee if garadeeti waan kana hin danda'adha jeetti seenee mire akkuma itti seene sanitti intala ambaa irraa fagaatu miti. Anillee bakki nan jiru bakka dalagaati. Na wajjin jiraa fi isii wajjin jiraa waan adda baafadhe takka illee hin qabu jee. Inni immoo achi isii bira hin jiru jaa. Isii bira jiraachuu dhabu waan inni irraa si himu takka illee hin qabu. Eega fuudhee dandeettii itti qabaatee fuudhee ammallee akkuma fuudhee sanitti dandeettii isaatiin yaa na gorus isii gorus san filannaan beektee akkasaati. Awwaaniin jaartii lamaatii wajjin teessoo amma garaa gattaayee takkatti mallee jiruu haaraa uumee maal jee waan akkasiisan hin danda'u beektaa dhiiqqee akkasiisan. Mataa biyya dinqamaadha fiifuuyi. Amma wanni si waliin mari'achuudhaaf. Ati immoo duruusi seena kan waan dalagaa kota kanatti. Duruusi seenee miti. Ani amma akkuma dubbiin jettuun jechuu jira akkuma herrigaa wanti seeraas qabna aadaas qabnaa miti akkuma uumaatii gartee uumaa keessa jiruun jechuutti jira malee kana seenanii jaanii jechuutti jiruu miti. Fakkeenyaaf dhugaadha isaatuutu of garadee fuudhee bultii jalachuu jiraachifadhee gartee fuulduratti tarkaanfadha kan jiruus akkaataa gaatti seene isaatu seenee jira san. Lachuu ija takkaan laaluu akka tokkotti laaluullee dirqama isaatii jechuudha. Amma na goree fi achi goree miti. Kanneen si waliin mari'achuu bakka tana taa'u jira. Si goruu fi achi goruu osoo hin ta'in ati maantana haadha manasaa isa jalqabaa kamaatii waliin qabdanii waan kanarratti immoo mari'annee akkuma uumaa sayyoo goone irra gaariidha waan jedhamuun si waliin taa'ee haasa'utti jira malee achi goruu fi as goruurra haasa'utti hin jiru kana kuma qabaadhu. Kanaaf kanarratti immoo haala danda'amu fakkeenyaaf namni tokko dogoggoraanis haa ta'u heeraa fi akka aadaattis guuttatee gartee akka shari'aa islaamalleetti fuudhuun ni jira. Waan san guutee jechuudha malaa mariidhaan fuudhuun ni jira. Kunis ta'uu dhabuu raawuu hanga gartee harkallee walitti qonnee wal qabnee waliinee haala taane hunda keessa wallaquu sammara nu naqee jechuudha. Amma immoo akka akkisan hin deebine wanni godhuu qabu nugaa innillee nama kaajechaa jiru siis quban qabu waliin hin jiru ana kaniin nama waliin jiraachuu jiru bakkuma itti na dhiifte saniin jira kana keessa jira jechuudha rafee walumaa galattuuyi gaa dubbiin naman dhiiftu yoo ni dhiifna jennees. Kanaafi dila kana deemurraa isii waliin dogoggorri biroo kan dhufne
mari'atanii yoo ilaalan hooyi egaa namnuu maal lamaan jaa akka uumattuu fi fuudhee akka fuudhatuudha. Namtichi kun saa namtichi kun ifuu danda'ee dura bara tana dheebdu nama if danda'e nama lama danda'a. Namtichi kun ifuu hin dandeenye. Saboo ati ifuu dandeesse. Ani if dandeetu isin hin fuune moo isinin na fuudhe isinin heerume if dandeete kaniin isin fuudhe. Akkuma waan nu heerumteetti ilaalima. No waan akkasii akkuma waan nu heerumteetti ilaalima. na bira hin jiru an dhiirtii yoomillee hin heerumtu. Ati gizee karaa tokkoo fuudhaa katta karaa tokko gorta gizee karaa tokkoo fuudhaa dhabde karaa tokko gorta maal akka ani amma fuula amma jaartii ta'e bira dhaqu jirta ayyee fuula akka yerra shari'aa jette ammoo fuula kara kana harkadhee fi kara sanii harkadhee irra hin jiru amma duraan amma uleen na tumtaniitiin miidhamee taa'u jiraa'u isiis takkaa masruufaa hun kannineef jeetiin miskiintittii tana akkamiin godhaa jee isaan mari'ate ati deemtee biyyaa baatee mire isa afarte jira wajjin. Biyyaa uwwee if danda'uu fi kota namni lubbuu fi jiraachisudha ture beekadhu tanamaati. Lubbuuti jiraachiseetu asiin gee. Eegara biidee jira. Ati ta'e jiraachiftee ba'a. Alhamdulillah jiraachisee asii gee. Atiis asuma hin jirre malee si jiraachisaan ture masruufa si kannaan. Isii yoo kannatee takkaa egaa. Isii erga wal dhabne booda. Isii wal dhabde isii yoo wal dhabda. Anaaf isiin waan biraa keessa waliin jirre. Si galee amma immoo waan kana mari'annee. Waliyyoo goone jechuufi akka goonu feetaayi numaaf itti tole akka siif goona barammoo wanni isin naa gootan guddaan maali beektaa tokko isii wal baruu naafee atii fi isiillee osoo hin ta'in amma innillee na walaa baranii sagalee ati boodara wal bartan isaan lamee wal barsiisi malee anaaf isii wal barsiisuudhaaf hin rakkatin maali wal bartan maaltu ta'a hin rakkatin jechuun findaraarin wal barraayyeera findaraarin nuti kun rakkina hin jaamu baramaan tana akkuma beekamutti yoo ta'e ni ta'a yoo ta'uu baate hin ta'u. Amma haasaa isin wal afaan deddeeffachuuf yookaan akka birootti haasa'uu keessanii fi miti. Ani wanni barbaadu wanni taatee jirti fe'uusaa haala hundaa'uu keessa waliin dabarree agarreetis jirra waan hundi silallee wanti silala hafuu qabdu yoo jiraate nuu hambisuudhaaf tattaafannee jirra. Amma wanni uumaa keessa jirtu nuti hambisuu hin dandeenyu waan akkanaa kana maaliifi akkaaf akka malettuu wal fuudhanii jiran isaanis ati saadha manasaa inninis ija takkaan laaluuf waan isin feetan isin godhee gartee masruufaa fi waan bakka fiifuun godhannee nu godha oobs fiifuun godhannee nu godha akkan jechuun akkana jechuun maal jechuudha gaa kuni barammaan tana ofii fi ati rakkoo taan irraa bukutte taan ittiin dabrimmee firraa dhiisi maaliif ammas deebi'ee tanaan mataa si oogusu walnaa barsiisi beera walnaa barsiisi hin jeebire beera walnaa barsiisi beera walnaa barsiisii miti beera maaliif wal barsiisa feeta wal baratan akkasii mi dubbiin amma sanis haadha mana isaatiin siin jee atis haadha mana isaati akkaati akka malattuu wal fuutanii jirtan maatii waliin qabdan ati hangafa isiinis fedhan akka malattis akka fedhanitti gaa walitti haa dhufan san ani inuun beeku rabbiitu beeka fuudhee jira jaartii isaati. Hayyee nu erga walitti dhufnee haalota gaasilaa ulfaataa san keessa dabarre deemnee keessa dabarre waan kun duubaanu dhaqqabe waan haala kanaa jiraa dhageenya. Haala kanarraa immoo osoo haala kana keessa jiru haala kun akkamiin akka jiru anuu hangaan mufadhe takka keessa ture nufi san keessaa immoo deemnee nu waliif dabarree isallee qabannee finnee jechuun hiineetis waa hunda goone manattu as deebifne teenya jechuudha. Waa hunda keessatti jechuun egaa qabbantiinis buu qabdii waa tasgabbaa'anii gartee furamuu qabdii kajuufi. Kana yeroo goonutti immoo mormi fuudha san dogoggoraan fuudha san keessa jirra malee isamma fuudhamee jiru nu akka goonu akkuma uumaa goona malee akka biroo hin jiru jechuu barbaade. Kanaaf ati hangafa waan taateef amma deebis mana kana jira waliin jirtan. Isiin sanis intaluma Oromooti fuudhee akka malitti fuudhee jira. Kanaaf waan kanatti akkam goonuu sin mari'achuudhaa dhufe fakkeenyaaf haadha mana isaa amma innis haala ta'e keessa turtee nu hunduu quba qabna amma inshaallah tasgabbii keessa haalota sanirraa amma
ani bakkuma tanaan jira sanis miskiintitti ergammaan tanaa namni dubbisen jiru haala kanaatu na qabatee maal kajuu ta'ee jechuu arafeen. Amma dantaas nurra dhorkeessa. Fakkeenyaaf anaafatti dhorkeessa dhaqeessi dubbisuu dhabu yookaan dhaqee musliima kan nuuf dhabu. Laanu dogoggora gaaf uumame sanirraa hin qabnee fuune immoo dogoggora irraa erga qabe. Wayii inni gubbaa taa'u jirra. Jaartis ta'e musliifii wayii jenneeni. Eega. Kanaaf ibidduma qaqqabsiisaa deema jechuu barbaada. Kaniin siin jechuu jiru amma akkaa fi akka malettuuf siis haadha mana isaatiin siis fuudhee jira. Kanaaf atis masruufa keetii fi waan barbaachiftus yaa godhu isiis. Maaliif isin lachuu rabbiin jechuun isumarraa gaafata ilmi namaallee kan jiru jechuudha. Isarraa gaafata jechuudha. Maaliif erga haadha mana isaanii taate kan mas'uulummaa isaanii jala jirtan isin lachuu jechuudha ammaan tana fakkeenyaaf. Waan barbaachisaa ta'e godhuun arafeen mataa isaatu hin qabne mas'uulummaa isaa jala jirtan. Mas'uulummaa mataa isaa hin qabne akkamitti jireenya dila kana waliin jiraatanii ilmaanillee waliin hortanii jirtan. Egaa sanirraan ammaasii itti birootu fuudhee hin jiru akkamitti mas'uulummaa na taasisuutu maal. Nama jabaadha inni maashaallah. Nama jabaadha nama jaba. Atillee narra seenee jira moo? Na seenuu miti. Ani waan uumaan jettuun jechuu jira. Amma kam goone itti akkam goone naan jechuu jira. Kanaaf bara waan isinirraa na gaafattan tana. Kanaaf wanti dho'isaa keessa jiru. Kanaan hin fuune duraan illee dho'isee ture amma immoo dirree baase. Egaa fuudhee hojii akkuma fuudhee sanatti dandeettiitti qabaannaan deemuudha malee mala isaa dhawatee abbaan mala fi duraanuu dhaatee gurra jala galfatee miti. Egaa gaafuma biyyaa bee baaras bee mala fi maratee gurra jala deemfatee. Kalaas fuudhee miree malee dandeettiitti qaba jee dandeettiitti qabu sanirratti deemuu danda'aga itti fufuu danda'aga yoo itti isa baasu taate. Bareeda wanni kun wal quba qabaannoo keessanii ta'uu qabaan jeeni. Anaaf isaa immoo anaaf isaa wal quba qabaatu. Amma bar duraan wanni dhokattuudha. Amma kalaas walumaa galatti dirree baatee jirti. Fuudhee jira arafeetis addunyaa guutuu dhagayemus nu qofaa miti jechuudha. Kalaas fuudhee jira. Sanis jaartisaa ta'e atis. Garuu waan barbaachisaa ta'e atis siif haa godhu isiillee haa godhuu fi ijuma takka rakkeessa ilaalu. Atis kana beeyitee gartee tasgabbiidhaan deemuutu jiraataa jechuudha. Ani kanaama si malee jechuudha. Dhufe haala guddooni akka dubbiin biroollee namallee nutti hin deebiin. Egaa abbaa dandaatee itti seeneetutu hundaa'uu jiraachisuu qabaa miire. Kana godhuu qaba. Ajaa'iba dubbisii ajaa'iba. Kanaaf ammoo wanni kun hubannoo keetiin osoo ati jechuun hubannoo gaafa fuudhesan namootee fuudhe wanni dho'isaa deemaa gaafa fuudhesan annaan hin mari'anne san dogoggora ta'uu harkaan tuqunne haa ta'u annaan hin mari'annarallee wanni naan mari'atu tantu jiraadha bara mallee akkuma fuudhesanitti fuudhee haa uffatu malee annarallee wanni naan mari'atee gartee naaf jaartii isaatiif yookaan waliin nu fidee yookaan maal jee asii dibbee tumnu takkallee hin jirtu. Wali isin fidu. Isin hunda bakka jirtutti atis laalama fakkeenyaaf.